الحمد لله زهاق وقلني كنو وقاقيني فضل مكيتيني الصلاة والسلام على نبي زيني وعلي وصحابي وردفتو تزاني وعلى التابعين مؤمن توتون دما اتين ملك حسي يا الله يا رحمن أصنع باسك أمولا تنوبر أتوبر لا تنارا بريد عرفت تعرف الرا جرا كان يقدرني نسيبك أبدني كونجو سنتي بدان جنن تنارا بريدان تنارا بريدو هاي يا جاو تنارا ميشم لا لا خان لانت جدي جاد فدي هذه حرام كل بالي فيديو خان لا نجرتي بر نجرتي لا ما فيديو اوكي لا تنا خان لا لا ميون تنو ما نياتنو تنارا بابني يا كذا ahora que se me haya hecho dale okay خان لا لالته بوم فكنا لما سيفا خان لالته dale لال خانو dale را كوكتيل كان جلو سن خامة كوكيتي خانا أيوة قالوا أريدن كم أريدن قدو إفرح الدمو أما فران هذا أوكي فعلا سام فلان بقى جرّا غاري بروح يشي بقى فلتمته بقى ونيته وامني قرتي ربي ميجو سنسرانو بني قرتي بريدو تنسيتكو جرّا خان إسرائيل جرّا غاري قاو يلا يبسخ يا قالتو ما سنند جرّا غاري أروزة غاري أوكي نجي أنترا أوكي أم قالتو ما بروح يا بقى جرّا خان سيجي يشي آمين والله مكان كينو مكان كي أبدي جدامة أبدينو أبدي محمد أمين أبدي محمد أمين آمين أورين تميك ورن كي يلي دمشن دمشن إيش أنت مكان كيف فتي أين تزي جهاد فتيا جهاد جاب أورين تميك بهيرة أورين تميك دمي سد سدي ما شاء الله دمي شني دمي سدي وما ولا ما قاجر ولا رايا أتي دلتو إسدي دلتو جماتي مي جمة إيش جراتم دبي دبي برو تدلتا إسدي دلتا بالتي كان جراد سدر بيات بالي بار لو كوسنان لا فمبود جالو كلين سر ماله سودي هجمتو تفير دوستو تخنيا أورين زاني وقاد دمي شاني خمجارا خشيمو دمي سدي إشيني مو بالي إني مو إشيني مو جمّا إني مو بالي إشين إني سود ربيع جراتا إني دبي جراتا دكاسة لمن تولتي بنا مدينها دكاسة كان إنيو كمو جنجان الرتي لالتي ولتي ديبنا هجمتو تفير دوستو تخنيا قالتوما إنه هذا بسوون جه ما إسحاق فلتني وانت إيش إني أكمل تكا إيش إني سفلته هاجافتي دبسو دبسي ما ميقالتهم ما كان هو يرو أبدي أنا ترى ولا في ده وليف ألو بارك هلو أبدي ويجي بارك السلام عليكم
Nagana qabdaaye. Akkam yarti. Sagaleen kee garuu baay'ee nagaamu. Cirra bareedduu koo wayyaa dhigi. Akkam yarti. Sagaleen koo jaalala makeetiin gadi irra dhaabee ta'an. Cirra galata isa. Akkamitti lubbootii. Alhamdulillahis nagaafu. Bareedduu koo. Baganaa jiraatu. Sarbuu kootti baay'ee gammachuun qabdi. Anillee akkasuma dhugaa. Bareedduu koo. Yaadni kee natti hammaa jiru Jaalala moo keetii nyaata maal na ittiin siibsuun ba'a. nyaatu? Bareedduu koo. Bareedduu koo na sandaran natti hammaateera. Sandaran natti Maal nu hammaateera damma koo jedhee yommuu siyaamu. Bareedduu koo Fageenya akkasumatti isaanis na dhibee beekte. Yommuu Umara fuula kee goonu argu. agarsiisa hammaatu. Bareedduu koo yommuu fuula kee akkana argu yommuu jawala hidhadhu jawalaan alatti jirta garuu maal godharee fuula kee qabuu hin dandeenye yommuu akkana na bireertu fuula kee yommuu ilaalu. Wanta na bireertu na fakkaata. Anillee akkasuma Yommuu harkaan tattaafadhu jawala achitti hin baadoodha. wii maaluma nu wayyare. Bareedduu koo. Okoo. Bareedduu koo fallisaa. Fallisaanas akkasitti na dhibee garuu jaalala keetiin baay'ee miidhamaa jira. Anillee akkasuma bar. Maal nu koyya qoy. Kamittiin akkasiibsu wallaaleenis. Fageenyatti hammaatu. Fageenya ta'e bareedduu koo yommuu jaansi argu. Jaalala kee akkatti siibsu barba wallaale. Damma koo yoon siin jedhu dammis nyaatame ni quufama. Aannan koo siin jedhu aannanis dhugame ni quufama. Akkan ittiin si'amu wallaale bareedduu koo. Oo, anillee akkasuma bar. Fallisaa maraa turee bareedduu koo jaalala keetiin baay'ee miidhamaa jira dhugaa. Anis nan miidhamaa raba. Kamittiin akkasii argachuu danda'u naaf yaalame. Egaa guyyaa tokko wal argaan keenya oolu waan ta'eef obsi tole. Abshir garuu jaalala keetiin baay'ee miidhamaa jira. Anillee baay'ee miidhamaan jira bar. Yommuun akkana suuraa kee ilaalu. Irratti keessa Suuraa kee suuraa arginu. keetti bareedduu koo jaalala kee baay'ee na miidhee jira dhugaa. Nyaata nyaattee? Nyaanni yoom natti tole jaalala keeti. Nyaannis natti hin tolu dhugaatiinis natti hin tolu bareedduu koo. Anillee akkasuma bar. Si argachuu na hawwe. Nyaanni naaf hin Si nyaatu. argachuu na hawwe waan Okay, gabaabsi biroo Fatiin dubbifta ammaati. Dubbisaa Eh, daawwaliif ishee dhiira jaa jiranii irra deebi'eetiin ka'a. tole. Aloo, wayii bareedduun koo dabalte haaloo waan fi salaamu alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi jirtaa lubbootii akkami. Akkam naaf oolte na. Nagaa siif oolan akkami ati lubbuu koo. Shamsi naa ooltee baay'ee tokko si yaadeema. Darra garaa kiyya akkami ati kanaaf jiraatte waan Baay'een si yaade dhugaa. anis baay'ee si yaade lubbootii. Sin caalana si yaade. Yaadni Garuu kee waan natti caalatti yaade hammaate. nutti fakkaata. Yaadni kee natti hammaate. Maaf narra qalbamte garuu kana argaan si yaada kana na yaada. Natti anati irra si yaade. Maaf hin mul'anne hanga si yaadu kana kana yaadde bareedduu koo. Dhugaa baay'een si yaade. Waayee lubbuu koo. Atis akkuma si yaadu na yaadda jechuudha. Akkuma si yaadu na yaadda jechuudha atis. Anatu irra si yaadu. Siin dubbachuu kooti garuu baay'ee gammada. Baay'ee man si yaada. Ay bareedduu koo.
Ay bareeda kiyya. garuu baay'ee Okay, bareedduu Baay'ee na boolcha. bareedduu toofi bareedaa bakka dhaabaa nurraa ni gaa dhaabaa. Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa Abdii Muhammadii fi Faatimaa Jihaad walitti gallakkifnee Baale fi Jimma jechuudha. Baala mo'atee manni murteessee jira. Kongiraa Baale baga mo'atee baga irra caaltee argamtee silaafuu akkamitti dhalaan sirra haasofte sira baaliyyoon dhiiraa bakka maratti paasaa jirra baaliyyoo nama hedduutu wani jaa jira. Gadi hin qabne maqaa Baalee wal qabsuu keetiif galatoomii dubbachuu dandeessaa amansiisuu dandeessaa wanni sirraa hubanne kun injifannoo keeti baga kana qabaatte sinjaa foloo 400 kanneen injifa Fati guyyaa gaarii galatoomii. Okay, namni bareedduu kophaa'edha. bareedduutti dhiisama bareedduun kutte achiin deetee foloo goota. Namni wani 200 irra bu'ee koina 200 irratti bu'ee 600 ta'uu qaba. Foloo 300 kanneen himi. Namni foloo godhame foloo godha. Foloo 300 kanneen 500 ta'uu qaba. 500 ta'uu qaba. Dafa 500 ta'uu qaba. Foloo godha. Foloo namaa deebise ishii baaliyyoo. Bro, baaliyoon networking qabne malee baaliyooni. Yaa networking sila bashaa jira. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya wanni isin bira hubattan warroota koina shallaman warroota mana kana eegan jechuudha. Sabaalleelisii fi Yaasin Booyini warroota sponsor ta'anii mana kana eegaa jiranidha. Isaan kana foloo gochuu akka hin daganne isaan lameen foloo godhaafin isin jaa maaliif isinumaaf kan waan ta'eef deebisanii giiftii argatanis isiniif kannanii foloon keessanis shillimaata akka isa qabdanii jechuudha. Waan ta'eef isaan kana lameen foloo gootan warroota mana kana eegaa jiranidha. Maaliif yoo ta'an warra moo'eef shillimaata ni kannan warra moo'eef shillimaata ni kannan mucaan foloo isaa guutan.